Dhiira dhabeen buleen beeku. Yoom harkana flatta, yoom harkana flatta. Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii kanaa. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaa ajaa'ibaa nama barsiisu tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabiskiraayib gochuun na waliin tura. Seenaa kana umriin keessan waggaa 18 ol yoo ta'e qofaa dhaggeeffadhaa. Sababiin isaa immoo jechoonni safuu hedduun umrii kanaa gadiif hin madaalle hedduun waan keessa jiraniifi dabalataan hanga dhumaatti dhaggeeffatiin abbaa seenaa kanarratti gonkumaa murteessuuf yaalina. Chaanaliin kunillee haaraa waan ta'eef laayik gochuun yoo eegaltan guyyaa guyyaadhaan yeroo yeroodhaan seenaawwan nama barsiisan akkan qopheessuuf na deeggara. Kallachumaan gara seenaa guyyaa har'aatti kan isin dabarsu anis Gammachiis Tashoomeedha. Yoom harkana flatta, yoom harkana flatta. Dhiira dhabeen buleen beeku. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee jiituu magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee kutaa 1-12tti maatii koo bira taa'een ergan baradhee xumuree booda yuunivarsiitii seeneen haga waggaa 2ffaa qofatti baradheen ari'ameen yeroo ammaa kanatti hojii garaagaraa jiraachuuf hojjedhee of jiraachisaan jira. Oromoon gaafa mammaaku kan sodaatanis du'aa kan hin oolles du'aa jedha mitiree gadadoon jireenya kiyyaa fi jireenya maatii koo kan eegale du'a abbaa kootiini. Sanuu umriin isaa gahee dulloome otoo hin taane gabaa qixxa lamaanitti nama walitti bu'ee adda baasuuf jedhee albeen waliif qabatan abbaa koo argatee battaluma lapheen waraanamee onneensaa buruqee mana yaalaallee otoo hin dhaqqabiin lubbuunsaa addunyaa kanarraatii dabarte. Akka carraa ta'ee magaalli ani itti dhaladhe magaala aanaa waan ta'eef iyyi godaa ka'e al takkaatti gubbaa gaha. Iyyi gubbaarraa ka'e immoo al takkaatti gajjallaatti dhagahama. Guyyaan isaa sanbata duraa yookiin immoo qidaamee waan tureef barnoonni illee waan hin turreef anaa fi obboloonni koo sadan haati koo manuma jirra. Iyya kana dhageenye ani silaa dubbiif nan ariifadhaatii fiigeen alatti baheen ammas namni heddumminaan walitti qabameeraatii gara gabaa yeroon deemu battaluma anachi gaheen iyyi namootaa gara boo'ichaatti jijjiirame. Ammallee eenyu akka ta'e hin beekne. Harka koo mataa kootti qabadheen gara bakka namni walitti qabameet yeroon ilaalu namoonni natti gaggalagalanii intalasaa naan jechuu jalqabanii. Anis bishaanuman ta'e. Fagootti yeroon ilaalu namni ciiseera. Uffata abbaan koo uffatee baheen arge. Sanaan booddee waan hin ta'e hin beeku. Yeroos reefu umriin koo waggaa 12. Of wallaaleen sireerra na kaa'anii guyyaa 3 booddee gara eenyummaa kootti hin deebi'e. Yeroon of baru abbaan koo du'ee awwaalameera. Haati koo boo'icha imimmaan yoo hin taane dhiiga boossi. Obboloonni koo sadan warri kaan quxisuu umriin illee 10 gadi waan ta'aniif duuti abbaa keenyaa haga kanaatti isaanitti hin dhaga'amne. Kan du'etu bada malee kan dhalate inuma guddataa jedha mitiree jechamni. Abbaa keenyatu bade malee nuti akkuma isaatu guddanneerra. Yeroo abbaan koo lubbuun jiru ogeessa mana ijaaru ogeessa ajaa'ibaa harkisaa mana magaala keenyaa hundaa kan tuqe ogummaa isaatiin kan dinqisiifatamu ajab abbaan kee moo jedhanii kan jajan nama ajaa'ibaa ture. Jireenyi wal jajjabeessuudha mitiree. Haati koo abbaan keessan ni hojjeta jettee harka ishee xaxattee hin teenye. Farsoo naqxi, haraqee gurgurti, guyyaa lafa ooltummoo dhadhaa bitee midhaan bittee buufattee gurgurti. Haa ta'uutii garuu abbaan kiyya erga miidhamee boqotee booda haati keenyallee humna ittiin jiraattu dhabde. Kaleessa hojjechuuf dhama'uuf mooraaliin ittiin fiigdu har'a garuu qalbii ishee tuqee ni hojjetti akka garaashee bakka garaasheen ga'uufi. Anaa fi obboloota koo hanga quufnutti yoo nyaanne malee nyaata afaan isheetiin hin tuqxu. Tarii yoo irraa hambisne ofii nyaati. Ani amala ishee kana waan hin beekuuf nyaatarratti gara dhumaa gaheen obboloota koon dhorkaa. Abbaan kiyya boqotee hangan kutaa 12 baradhutti haati koo wayyaa ofirraa yeroo jirtu argeen hin beeku. Yeroo abbaan koo boqotu qamisii gara 7 qabdi hanganani kutaa 12ffaa xumuru
yerootti haati koo isuma dhuffati. Bakka tarseetti ho'itee bakka citeetti faashina haaraatti uumtee haati koo godhati. Anaa fi obboloota koof garuu yoo dandeesse waggaatti si'a 2 yoo dadhabde immoo waggaatti si'a takkaa daara nu baasti. Dur yeroo abbaan koo jiru firri aanteen nu dubbisuuf nu gaafachuuf mana keenya dhufu lakkoofsaan kan hin jedhamu. Erga abbaan kiyya boqotee garuu ijoollee gaalamootaa diqaalaa jedhamne. يوم هركنا فلتا يوم هركنا فلتا Namni mana keenya dhufee nagaa nu gaafachuu firri nu dubbisuu mititi. Firoottan eessumni adaadoliin illee ijoolleen isaanii nu waliin mana barumsaa akka deemaniif illee gonkumaa hin eeyyamanii. Kanaan haati kiyyas abbaan koo boqotee waggaa 3 boodee reefu umriin ishee waggaa 31 waan ta'eef ishee barbaacha. Namoonni umrii isheedhaan ishee madaalan gaa'ela qabanis gaa'ela hin qabnes ishee barbaacha mana keenya dhufuu jalqabanii. Mana keenya dhufuu qofa otoo hin taane bobboloollee eegalanii. Kanaan otoo jettuu haati keenyi dhukkuba asmii hamaatiin ni qabamti. Hoolii, qorra, hojii humnaa gonkumaa kan ishee dhorku dhukkubatti ta'a. Hojjettee nyaachuun nu jiraachisuun baay'eetti ulfaate. Yeroo kanatti carraan isheen qabdu dubartiidhaatii anaa fi obboloota koo guddisuuf qaama ishee gurguruudha. Guyyaa ilkaaniin kofaltee galgala dhiirota waliin ciisti. Ani jabduu waan nan ta'eef nu jiraachisuudhaaf homaa tokkollee gochuu akka hin dandeenye carraan isheen qabdu kana qofaa akka ta'e ifaaf ifatti na himte. Anis otoon boo'uu otoon maraadhuu haadha koo jireenya kanatti hin dhiise. Mana namaa na galchi galeen hojjedheen si gargaara yeroon jedhullee lubbuun koo hanga jirtutti atis ta'e ijoolloon koo kamiyyuu mana namaa galtanii isin arguun barbaadu. Gaafan du'e immoo hireen uumaanuu akka fedha ishee sin gooti. Wantan gochuu danda'u foon koo kukkuteen iyyuu haa ta'u isin hin jiraachisaa jettee boossee riqinfatee barnoota koo qofatti akkan jabaadhu natti dhaamtee hojii kanatti seente. Kanaan anis barnoota kutaa 12ffaa xumureen yuunivarsiitii seene. Yeroon yuunivarsiitii seenu fayyaan haadha koo sadarkaa yaaddessaarra ga'e. Carraatti sireerraa ka'uu dadhabuurra geesse. Obbolaan 3 quxusoonni koo mana jiru. Jiraachuuf nyaachuuf dhuguun nama barbaachisa. Hojii maxuraa'ummaa kanallee erga dhukkubsatee dalagachuu hin dandeenye. Amma gaa garamitti galagalu. Ani barnootarran jira. Barachuuf illee akkanuma hedduu ta'us baatus dubartii hanga ta'etti wantoonni na barbaachisanii jiru. Kanaan boodeenis haadha koo lubbuun dhabee dhukkubaa fi beeluun maatii koo na jalaa fixuurra hojii barbaaddachuun qaba jedheen otoon baradhu gara magaalaa yuunivarsiitii keessan baradhuutti deemeen hoteela hojiin jiraayii jedhee gaafachuun eegale. Isaanis hojii akkamii maal hojjechuu dandeessa jedhanii yeroo na gaafatan hojii kamiyyuu hin beeku. Haa ta'utii garuu maatiin kiyya rakkinarra waan na jalaa bu'aniif hojiin argadde kamuu hojjedheen gargaaruun barbaadaa jedheen isaanii hime. Yeroo sanatti gargaartuu ittoo dalagdu na godhanii. Miindaan kiyyas baay'ee xiqqoodha. Baatii 2 ergan hojjedhee booda afaanis baraa waan nan dhufeef gara keessummeessituutti hin jijjiirradhe. Barnoota yoo naaf eeyyamame nan deema yoo naaf hin eeyyamamne immoo nan dhiisa. Waggaa 2ffaa baatii 3 baradheen isumayyuu nan dhaabe. Sanaan hojii kana keessatti ture. Namoonni akkuma koo hojjetan galgala hojii biizinasii gara biraa hojjetu. Anis haadha koo wal'aannachuu kan hin danda'u yoon hojii kanatti seene jedheen dubartoota hojii kana hojjetaniin anaafis na barbaadaa. Haati koo na jalaa du'uu isheerra hojii akka keessanii nan hojjedhaa kabaja koo waliin hin jiraa jedheen isaanitti hime. Yeroo kana hiriyyaan koo tokko hundumti keenyiyyuu rakkanne seennee jireenya yookiin immoo hojii kana namni jaallatu gonkumaayyuu hin jiru. Otoo hin jaallatiin ilkaaniin kolfaa keessa keenyatti gubachaa hojjennaa. Akka jettetti ati dhiiran beeku waan jetteef tarii jalqabarratti illee maallaqa gaarii akka argattuuf nama maallaqa qabu siifan barbaadaa naaf obsinaan jettee. Anis toleen jedhee walii galtee torbee 2 booda maallaqa gaarii nama naaf kanfalu fiddee dhufte. Namni kunis ana bira erga gahee booda dhaabbataa immoo guyyuma tokko qofaaf na waliin ta'uu barbaadaa jedhee na gaafate. Yeroo sanaanis kan natti mul'achaa jiru rakkina haadha koo beela'uu obbolaa koodha waan na ta'eef akkasiin barbaaddanii jedheen deebiseefi nama guddaa
bilbilaa yoo ilaalan ulfina qabu anaanillee dhalchuu danda'udha. Siimii lakkoofsa bilbilaa haaraa kutee moobaayila tokkotti galchee lakkoofsa kanarratti ana qofaatu si argata hin cufiin sa'aatiin barbaadetti bakka barbaaddetti dhuftanaan jedhee qarshii 400 mindaa hojii koo baatii tokko naaf kennee ana biraa deeme. Guyyaa 2 booddees naaf bilbilee bakka akkanaatti kottu naan jedhee anis tole jedheen bakka inni barbaadetti hin deemee fi hojiidhaaf fiildii bakka akkanaa waan hin deemuuf waliin deemnaa naan jedhee konkolaataa isaatti na yaabsee na fudhatee deeme. Hojii koo jedheellee yeroon gaafadhu hojiin kee maallaqa siif argamsiisa kunis maallaqa siif argamsiisa gaafa deebitu mana siifan kireessa meeshaa itti guuttattullee siifan kenna naan jedhee anis tole jedheen waliin deeme. Torbee 2 fiildii ture kabaja koos fudhatee torbee 2 isa waliin hin ture. Gaafa deebinus qarshii 8,000 naaf kennee baatii dhufu akkanumallee fiildii waan hin qabuuf qophaa'ii kanaan mana kireeffadhu meeshaas bitadhu naan jedhee meeshaa maaliin bitadhaatii kan dhukkubsate kan rakkate haadha koodhaatii maallaqa sana keessaa sharfii tokko otoo ofii hin fayyadamin obbolaa koodhaan ka'aa haadha koo hospitaala keessaa jedheen maallaqa sana ergee fi haati koos wal'aanamtee kan afaan isheellee walitti hidhamee ture nagaa jettee bilbilaan na dubbistee sanaan booddee maallaqa ittiin wal'aanamu eessaa fidee jettee yeroo na gaafattu anis sababa sobaa garaa ishee amansiisu itti meen haadha koo amansiisee kanaan nama kanaaf haadha manaasaa maddeeti jaalallee isaan ta'e. Yoom harkanaaf laata yoom harkanaaf laata. Guyyoota muraasas hiriyoota koo bira ergan bulee booda gara doormiitti deebi'een torbee 2 jiraadhe. Sanaan booddee ammas namni kun na waamee bakka inni barbaadu waliin hin deemee torbee 1 turre. Mana naannoo kamii kireeffatee jedhee yeroo na gaafatu lakkii anuun kireeffannee haati kiyya dhukkubsattuu waan na taateef isheefin ergee ofii hiriyoota koo bira guyyoota muraasa ergan ture booda doormii jiraachuun eegalee jedheen itti hime. Yeroo kanannis haati kee maal dhukkubsatti jedhee na gaafata. Anis dhibee asmii hamaa akka qabdu ittan hime. Yeroo kanannis qorichi gaariin ni jira haadha kee bakka sana fudhattee deemta naan jedhee yeroo deebinu qarshii 10,000 naaf kenne. Yoo si hanqate siifan dabalas naan jedhee anis tole jedheen gara biyyaatti galeen haadha koo gara biyya inni jedheeti fudhadheen deeme. Haati koos kaduraarra baay'ee naaf fooyyofte. Obboloonni koos tasgabbiidhaan barnoota isaaniitti fufanii kanaan gara biyyaatti deebiseen silaas barnoota jedheen biyyaa ba'ee gara magaalaa namni kun jiruutti hin deebi'ee. Baatii 9 guutuu akka inni barbaadutti biyya barbaade deemeen waliin hin dabarse. Baatii 9 erga xumurree booda garuu dubartii gara biraa qabate. Maatii kiyya jiraachuun dirqama waan natti ta'eef anis dhiirota gara biraa waliin maallaqaan ciisuu jireenya haati koo jalqabde dhokadheen ilaalaan ture jireenya koo keessatti hin fidadhe. Si'a kana maallaqas xiqqoo of harkaa waan hin qabuuf dibata uffata garaagaraallee uffadheen sadarkaa koo ol qabeen maallaqa gaarii gaafachaa dhiirota waliin hin bulaa. Nama kanarraa adda baheen waggaa 4 guutuu dhiira malee guyyaa tokkoofillee bulee hin beeku. Har'a koottu bor kootu borolee koottu jechuun jedhan mallattoo deebii bilbila kooti. Kanaan haadha koo baatii 9 kaduraa waliin waggaa 4f baatii 9 nan wal'aane. Obboloota koos nan barsiise. Kanaan booddee garuu du'arraa nama miliqsuu waan hin danda'amneef haati koos na jalaa boqote. Gadda lapheen cabee ishee fayyisuuf jireenya kanatti hin seene. Haa ta'uutii garuu gonga naaf fayyuu hin dandeenye. Lubbuu ishee garuu waggaa 4f baatii 9 tursaa'eera. Kanaan itti gaafatamummaan nattaanu obboloota koo 3 barsiisuudha. Ammallee jireenya mataa koo otoo hin yaadiin obboloota koof yaaduu itti fufee hangam jireenyi keessa jiru anaafillee baay'ee ulfaataa ta'us haa ta'uutii garuu imaanaa haadha koo jabeessee qabachuun dirqama waan natti ta'eef hojiikuma kana hojjechaa obboloota koo haga yuunivarsiitii seenanii eebbifamanitti barsiisuun dirqama natti ta'ee lamni seenanii yeroo eebbifaman tokko garuu gidduutti heerumtee sadanuu bakka naaf qabatanii amma bakka kan hin qabne ana qofaadha. Heerumuudhaaf ani nama dubartii dhiirri barbaadu miti. Jireenya hin taane hedduun dabarseera. Gochaawwan dhalli namaa hin raawwanne hedduu raawwadheera. Waggaa hedduu jireenya kana keessa waan hin jiraadheef jireenya kana keessaallee bahuun waan hin danda'amne ta'ee natti mul'ata ture. Ta'us garuu kutannoo obboleettii koo ishee heerumteen jireenya kana keessaan bahee jalqaba irratti ofitti na waamtee na gorsite. Anis hin danda'u jedheeni. Kaanillee hafeen abbaa manaa ishee mana keessatti jalaan kajeelee. Yoom harkanaaf laata yoom harkanaaf laata.
haa ta'uutii garuu balleessaa kootuun irratti hin ilaaliin mana ishee keessatti akka nama maraatee na hiitee kadhannaa naaf kadhachaa waaqayyoon narratti waamaa araara isaa akka naaf buusu naaf kadhachaa baatii 2 dhiira malee amala ani hin qabne na keessee sanaan booddee halkan abjuu kooti ifti mana inni jiraadhu keessa yeroo guutuun argee waaqayyos dhiifama akkanaaf godhe naaf galee sanaan obboleettii kootti meen hidhaa kiyya narraa hiiktee abbaa manaa ishee ta'u waliin ta'uun mana naaf kireessitee maallaqa xiqqoodhaan hojiis naaf bantee hojjechuun eegalee gonkumaa bara jireenya koo keessatti nan dhaaba jedheen kan hin yaadne hojii sagaagalummaa nan dhaabee hojiin amman hojjechaa jiruunis yaa rabbii galata kee jedhee nama jiraatudha. Hojiin koo waa lama tokko lubbuu koof araara kadhachuu lammaffaa immoo hojiin hojjedhu kana dalaguudha. Kanaan ol wantan barbaadu hin jiru. Heerumuufis dhibee dhukkuba garaagaraatu narra jira. Ilmaan godhachuufis anaaf waan danda'amu miti. Abbaa manaa riyaa qabachuufis abaarsi anaaf dhufe nama na waliin jiraatu hin barbaadu. Kanaaf umriin kullee amma heerumarra waan darbeeruuf hagarabe umurii naaf kenneen galateeffadheen gammadeen addunyaa kanarraa darbuu barbaada. Tarii jireenya koo keessatti gaaffii kan natti ta'u baduu jireenya koo cabuu seenaa kootiif kan itti gaafatamu eenyu jedheen of gaafadha. Al takka takkaa abbaa koon jedha. Abbaan koo nama walitti bu'e albee walitti baafate gargar baasuuf lubbuun akka hin baane gidduu goruuf araarsaaf gidduu galee sanaan boqotee namni araaraaf dhaqe akkamittiin sababa ta'uu danda'a. Al takka takkaa immoo haadha koodhan jedhee haati koo garuu haga humna ishee qaama ishee gurguruun nu jiraachisuuf yaalteetti. Al takka takkaa immoo anuma dhanuuf jedha. Haa ta'uutii garuu anis lubbuu haadha koo dachee kanarra tursiifachuuf jireenya kanatti hin seene obboloota koo daandii qabsiisuuf waan joon baatamne hin baadhe meesin akka dhageessaniti akka seenaa koo hubattaniti balleessaan cabuun jireenya kootiif sababa kan ta'u eenyu yaada keessan gorsa keessan komentii jalatti naaf qooda. Ana obboleettii keessan Jituu Magariituu Oromiyaa keessaatii ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yoom harkanaaf laata yoom harkanaaf laata. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenyaa seenaan ganama kanaa kana fakkaata. Akka sinirraa barattan edaa seenaan namaa akkasiillee ni jiraayi. Namni jiraachuuf lubbuu isaa oolchuuf gatii haga kanaayi ni kanfalaayi akka jettan homaa gaaffii tokkollee hin qabu. Akkanatti yeroo laallu addunyaan tarii akkuma culluqxu iftu bareeddu kan nutti fakkaata. Haa ta'uutii garuu keessa ishee rakkoo icciitii gidiraa daddarbaa baay'ee jira. Rabbi bakka jirru hundaati daddarbaa rakkoo akkanaa keessaa nu haa eegu. Qorumsa akkanarraallee nu dabarsu jecha seenaa kana yoo jaallattan laayik godhaa. Chaanalii haaraa kana na jajjabeessaa jecha qophii seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinuti bakka jirtan maraan turtii gaarii. Yoom harkanaaf laata yoom harkanaaf laata. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenyaa seenaan ganama kanaa kana fakkaata. Akka sinirraa barattan edaa seenaan namaa akkasiillee ni jiraayi. Namni jiraachuuf lubbuu isaa oolchuuf gatii haga kanaayi ni kanfalaayi akka jettan homaa gaaffii tokkollee hin qabu. Akkanatti yeroo laallu addunyaan tarii akkuma culluqxu iftu bareeddu kan nutti fakkaata. Haa ta'uutii garuu keessa ishee rakkoo icciitii gidiraa daddarbaa baay'ee jira. Rabbi bakka jirru hundaati daddarbaa rakkoo akkanaa keessaa nu haa eegu. Qorumsa akkanarraallee nu dabarsu jecha seenaa kana yoo jaallattan laayik godhaa. Chaanalii haaraa kana na jajjabeessaa jecha qophii seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinuti bakka jirtan maraan turtii gaarii. Yoom harkanaaf laata yoom harkanaaf laata. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenyaa seenaan ganama kanaa kana fakkaata. Akka sinirraa barattan edaa seenaan namaa akkasiillee ni jiraayi. Namni jiraachuuf lubbuu isaa oolchuuf gatii haga kanaayi ni kanfalaayi akka jettan homaa gaaffii tokkollee hin qabu. Akkanatti yeroo laallu addunyaan tarii akkuma culluqxu iftu bareeddu kan nutti fakkaata. Haa ta'uutii garuu keessa ishee rakkoo icciitii gidiraa daddarbaa baay'ee jira. Rabbi bakka jirru hundaati daddarbaa rakkoo akkanaa keessaa nu haa eegu. Qorumsa akkanarraallee nu dabarsu jecha seenaa kana yoo jaallattan laayik godhaa. Chaanalii haaraa kana na jajjabeessaa jecha qophii seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinuti bakka jirtan maraan turtii gaarii. Yoom harkanaaf laata yoom harkanaaf laata. Yaa Rabbi yaa gooytaa maaliif na jalliftaa. Yaa Rabbi yaa gooytaa